Harar keessa. Nama gargaaru nama ta'uun qofti gaadha waan jedhamu jira. Arraan tana bulchiinsa magaalaa Mayaa kutaa magaalaa Awudaayitti waan hin eegamne ta'e waan ajaa'ibaa jechuudha. Raajii addaati. Liigii dargaggoota Oromiyaatu asitti arraan tana walgahii oolee akkuma daawwii warshaa Haayilaandii bulleessuu laaluudhaaf dhufanitti qaama miidhamaa akka malee qaama miidhamaa garuu tattaafatee gartee itti dandahee jiraatu hacarraaqatee bulu achitti harkanii dubbisanii duuba dubbiin isaas hedduu goraana nyaattee isinillee mee garuu gubaaratti ni agartan jedhii yaada. Namni kun duuba kiraanchiidhaan dhiibantaan deema. Gaarigara lafa dhiibantaan deema. Deemeeti Haayilaandii walii guuratee fidee warra faabrikaa kana guuratee jechuudha. Walii qabataa isaan dhaqaniifi irraa fuudhanii fidanii fi asii mizaananii fi saniin jiraatu jira jechuudha. Duuba wanni irra caalaa na gammachiisee guyyaa isaan as dhufan kanaa fi guyyaa isin asitti argame kana walirra dhufuusaati. Akka waan gartee dirmannaa rabbii dhufteefitti achitti isaan dubbisanii waan barbaachisu hunda akka guutaniifitti waadaa seenanii fi waajjira liigii dargaggoo Oromiyaa akkasuma immoo hooggantoota waajjira liigii dargaggoo magaalaa Mayaa akkasuma dhaabbilee tola ooltotaa garaagaraa akkasuma waajjira koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Mayaatii fi waajjira bulchaa argeenyaa bulchiinsa magaalaa Mayaa kanneen hundinuu bakka jiranitti waadaan akka ajaa'ibaatti galameefii jira. Duuba namni kun ani akkana fakkaatutti lakkoofsallee himatee jira fuulduree agartan jedhii yaada osoo dubbistanii jajjabeessitanii akkasuma immoo waan qabdanirraa osoo gargaartanii yaada jiru qabaa gotti namtichi kun har'aan tana akka waan rabbiin dirmatee fi mee viidiyoo tana hanga dhumaan laala. Iddoo ifa qabdutti ol bahee asuma ta'u akkamitti danda'a ta'eetiin miizaan ijoollee irraa bitee akkasitti ijoolleen bitte ijoolleedhaa bitte ijoollee irraa hin bitee danda'a garaatee harar keessa warra asii kun sirraa yeroo bitu akkamitti gaariidha. Akkasitti kaanii bitan jechuu dhageeti walitti qabee marraa lama kun amma tara tanaan akkasitti deemama. Kanaafuu yoo baay'ee baay'ate jarri kun asitti yaada isaaniitiin waan kana uumuun bu'aa isinii buuseera jechuudha. Bu'aa qaceelloo nu buusee jira. Dargaggeessi biyya fiitiif yeroo yaada waa uume bu'aa guddaa dhufeera jechuudha. Akkasuma qaceellootti mana jiraachuu dandeenyee jira. Ammoo mootummaanis akka ammaan tana kanarraas wayyeessee kan bitu nu gargaaruu irra qabama. Akka mootummaan akkasiin gargaarutti qabadhaati bakka takkitii tan nuu taa'e. Bakka itti isin himna isin warra ittiin tattaafatu kana warra ofiidhaan waa nyaatti carraaqaa jiru kana kun warri mootummaan hojii jira ati si qabatanii wantoota ittiin bittu iyyuu akka warra carraa hojii uutti akkasiif godhan labira jiru jaarmaaleen jirtu jaarmaaleen tololtummaa qabadhaa isa itti dabalaa fi waan kana akka baay'isee bitatu ordon waa tololtummaa qabadhaa akkasii jabaadhuuti lakkoofsanii jallee qabadhaa akkasitti anaas sibiil bila lakkoofsanii taate biiroo sanaan hin beekne biiroo hin beektu duwwaa sagal duwwaa sagal duwwaa sagal torbaatami torba sagaltamii torba afurtamii saddeet amma sirri amma sheemmaamma bal'isaa fi hojii tololtummaatiin waan amma kan ni lalawan jala gumatan lala laki khanas warri kunis paartiidhaan kuni nageenya addiba qoodha kun liigiidha waldaa federeeshinii hundi jiru qabadhaa fi asii bal'isan ati jechuun ofiif tattaafattee kana fidde waan ta'e isaan si gargaaru qaba waan ta'eef anis ni bilbilaa fi isaanitti isin akkam gootanii jedhan arra warshaa kana caalaa silaalutu waan kana jabaadhu kana ofitti itti gaafatamtuun dargaggeessu atas jawaadu ayya